Tuqeen furgugaa dubbii Gaazaa imallisii Ameerikaa manattillee jalaafuu hin dandeenye hiriirri Yuunivarsiitii Harvard Kolombiyaa akkasumas guutuu idil addunyaa fi dachii United States of Americaatti ga'e akka wallaaltonni ilaalcha xixiqqootiin guutaman osoo hin taane dhimma Palestaayinotaa dhimma mirga sarbamiinsa namummaa fi mirga mulqamuu abbaa biyyummaatti jedhu Gaazaa Tel Aviv gidduu Moskoof Kremlin Finfinnee handhuura biyya abbaa keenyaaf Itoophiyaa guututti nageenyi waaraan haa jiraatu. Addunyaa keenyaafis dachaa haa jiraatu. Nageenyi qananii dachee ta'uu namu wallaaluun qabu. Bu'uurri hojjetanii bobba'anii galuuf kaayoo fi milkeessuu yeroo nageenyi jecha peace qubee 5 afaan addunyaatiin barraa'e kun gatii guddaa hunda keenyaaf qabaate qofaadha. Balballoomii har'aatiin Amerikaan Tahriinitti jaarsummaa ergatte Israa'el Hamaas wajjin nagaa diddeen fudhachuuf qophii ta'u garuu Hizbollaaf Iraanii wajjin hin araaramu jechuu fi hoogganaan Hamaas idil addunyaa Ismaa'il Haniyyee deebii kennanii jiru. Gama biraatiin Filabadil Shaahid Diroon Iraaniin kiiloomeetira 2,000 sa'a 24 qilleensa irra turuun humna misaa'ilii ulfaatina LC 500 yookiin kiiloogiraama 500 al tokkotti siyaasadi furguggaatu qabatteetiin gadiin baatee gariin walakaloo jechuu itti fufeen jira. Alaamanan sa'a namaan jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kanaan maaltu jira? Addunyaan maalirra oolte? Dimokiraatii TV, World Journal Straight, Hindustan Times, Telegraph, TAS Media, WIHO akkasumas Al Arabiyaa fi miidiyaalee gurguddoo idil addunyaarra waan kallattiin qindeeffanne kuno yayyabneet isinii dhiyeessuu jirra. Damboobaaf balballoomii har'aa wajjin hanga Addisaa Gadaati. Hedduun isin jaaladha. Kabajni isin biraa jiraatu. Like, duit, share gochuun akkasumas durdubbee TikTokii keenya, YouTube keenya subscribe gochuun nu guddisa. Gama oduu balballoomitti dhiyaadha. Erga walwaraansi Hamaasii fi Israa'el onkololeessa 7 qabsiifameetii addunyaa garii walitti gaarreesse garii wali firoomse garii ammoo daldalaaf michummaa meeshaa waraanaatiin wali michoomse calaasafama bu'uura ilma namaatii fi kenniinsa mirga namoomaa fi tika sarbamiinsaa irraa walaba taasisuudhaaf dagsiiseetiin bu'aa diinagdee keessatti yayyabnee guddannee jirra. GDP haganaatiin daballee jirra. Miidiyaa qabanii fi kanneen hin qabneen wal afanfaajii bu'aniitiin qilleensa hawaa galaana jalattii fi tarii dachii qabrii jalaan alatti biyyi wal coqolaasaa hin jirre akka hin jiraannetti miidiyaaleen idil addunyaa balballoomsutti argamu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Dubbiin United States of America tuttuqaa ba'a gidduu galeessaa keessatti harka naqatte akkuma xiinxaltoonni miidiyaa idil addunyaa jedhanitti Ameerikaa balaafameetiin Yuunivarsiitii idil addunyaa keessatti Harvard fi Kolombiyaa deeggarsi hiriira Palestaayinotaa torbee kana guutuu itti fufee fi akkasumas manni marii kan Dimokiraasii Riippaabilikoota jechoota hiriira barattoota Palestaayin irratti deddeebisee wal qabate daranuu laboobni ibiddaa itti fufeetiin magaalonni hedduun dhiphachuu irratti argamuu fi maayikiin miidiyaa fi gaazexeessitoota afbarreessitootaa fi qopheessitoota joornaalistoota idil addunyaa hundi isaaniitu kanarraa balballoomii wal harkaa fuudhaniitiin qiqiriphisanii dubbii hayyabsuu irratti argamu. Haa ta'uuti malee warri misaayila rookettiif akkasumas cruise misaayiliif balastik misaayilii hamma niikileeritti hidhate naga ilma namaatiif yeroon itti yeroo dhabe kun maali kan jedhu gaaffii guddaa keessoo mirga namoomaa kan Human Rights akkasumas Amnesty International fi UN gidduutti uumeetiin qarqaba dubbii ulfaatina John Biden fattachi deebise jedhu xiinxaltoonni idil addunyaa. Barattoonni akkasumas yuunivarsiitii kana keessatti hiriira bahan hiriirri kun deemeetiin deeggartoota garee Israa'elis wal cinaa dhaabsiseetiin poolisiin yeroo itti barattoota deeggarsa hiriira Palestaayinii bahan mirga isaanii sarbeetiin garii ammoo
diiniiwwan pirezidaantota yuunivarsiitii Haazard barattoota dhimma kana kakaasan hundeef deeggartoota isaanii mana barumsaarraa ariina jechuun kun inumaa duubatti deebisuu hin dandeenye akka World Journal Stream gabaasetti. Gabaasa kanaan wal qabate har'ammoo kan ajaa'ibate Kolombiyaatti yeroo barattoonni deeggartoota garee lameenii wal dura dhaabbatanii fi akkasumas farda fe'atanii osoo makiinaan jirullee poolisoonni hin hafin raajii addunyaan keenya dabarsiteedha. Hamas toora telegiraamii isaarratti waan isin gootan argineet jirra. Kuni seenaa keessatti yoomillee hin dagatamu. Barataa qalama harkaa qabus yeroo isin lafatti darartan caala wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuu dubbatan. Dubbii himaa fi akkasumas itti gaafataman sekireetarii mana adii yookiin White House Jeen Kerbiin jecha kun jecha amala dhabeeyyiiti. Jecha amala dhabeeyyiitiif ammoo nutis madaallii amala dhabeeyyii qabna jechuun isa daranuu ibidda irratti waan biraa ol facaasuudha taate. Kun kanaan osoo jiru addunyaan keenya maalitti oolte? Gama biraatiin haleellaa wal fakkaataa har'aa Hizbollaa fi Birgeediin Alqaasaa fudhatan addunyaan guutuun balaaleffachuutti jirti. Sooshaal miidiyaa fi addunyaa keenya hunda nagaya lallabna. Nageenyi bu'uura waa hundaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaan wal qabateetiin dubbiin tarkaanfii Israa'el humna saatalaayitiitiin deeggaramteetiin Raafaa irratti fudhachuu deemtu Tark Ordogaa dabalatee fi akkasumas Vladimir Putin galoo galaana dhuunfatanii jiraachuu miidiyaaleen gabaasuu jiru. Ameerikaan humna isii daangaa Gaazaa keessatti kan hirmaachiste ta'u loltoonni Hamaasiin wareegaman hedduun qabamanii gaazexaan barruu addunyaatiif fi New York Times har'a qeema Ameerikaa keessaa yeroo iccitii gadi baasan ture. Guyyaan har'aa kun kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun kanaan osoo jiru gareen Huutii dambala doonii imala Ameerikaaf Israa'el guututti ugguruun dinagdee Ameerikaadha sadarkaa GDP 7.8 gadi yoo deebisu Israa'el 9.5 gadi deebite. Kun hundi nageenya addunyaa dhabamuudha. Nagaya wanti caalee hin jiru. Kanaan wal qabateetiin ammoo inni guddaan dooniin kaleessaa Huutiidhaan uggurame qabeenya Ameerikaa keessatti doolaara biliyeena 9.5 kan baate jedhamee jira. Dubbiin wal qarqabaaf wal fe'a mirga nama Gaazaa xiqqoo bu'uuraa tana buusuu addunyaan akkamitti dadhabde? Nageenyi uummata Palestaayiniif Israa'eliif addunyaa guutuun haa ta'uun ejjannoo kenna. Sababni isaas aangoof teessoo jecha lammiilee qulqulluun addunyaa irratti baduu hin qaban. Biyya keenya nagaya waaraa kana nagayaan nu haa ceesisu, nagayaan nu haa fufsiisuun abdiif hawwii keenya. Iiraan diroonii addaa si shaahid kan ilaafil abad shaahid diroon addunyaa irratti seenaa miidiyaan 240 daqiiqaa wal fakkaataatti balballoomsan qaccee Gaazaa Raafaa gubbaan ol baafteet naaquba qabaadhaa jette. Siistama yookiin air defense raadarii keessatti hin argamneen rukuttaa si'a 3 LC 500 yookiin kiloogiraama 500 wanta ulfaatu furgugdeetiin dachii jala sa'a 24 otoon dhahamin qilleensa irra turuu kuni addunyaa keessatti Raashiyaatti aantee Iraan biyya ajaa'ibaa taate jechuu wanti kaleessa nuti gabaasne tarii kunoo har'a mul'atee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya pirezidaantiin Ameerikaa karaa jila isaanii Antoonii Bilinkaniin nama addaa muummicha ministeera Iraaqii Ahmad al-Shi'aa Suudaaniin akkamiin gara Tahareenitti deemuu danda'u? Dubbiin kun taati kan jedhani World Journal Street xiinxala isaanii akkasumas DW fi TRT World miidiyaaleen gabaasa har'a galgala kana isaan ittiin irbaata dhaadhawanidha. Kabajamtoota hordoftoota keenya pirezidaantii Paakistaanii fi akkasumas Tahareen jidduutti nageenyi uumamuu fi Paakistaan nuti yoomillee mirga uummata Gaazaa kabachiisuuf jechuun galoo galaana Gaazaa cinatti doonii fi akkasumas humnoota misaayila addunyaarra beekamtuun dhiyeessuun isii addunyaa wal gaafachiisuutti jira. Miidiyaan addunyaa hundi nagaya alaamanaan nagaya jenna. Horaa bulaa.